Rakkoo yeroo ammaa dangaa irratti uumameen sababa gochuudhaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara Harargee lixaaf bahaatti dhufaa jiru. Uummanni Harargee akkuma aadaa keenya uummata rakkoo keessa jiru sirnaan hammatee nyaachisee ofitti qabee yeroo cinqii yeroo rakkoo akka darban gochaa jira. Yeroon kun yeroo qormaataa waan ta'eef wal bira dhaabbanne wal gargaarree jaalalaan moo nagaa buusuudhaan moo caalanii argamuun aadaa oromummaa ta'uusaa baratti agarsiisnu ta'uusaa hundi keessan hubachuu qabu. Oromoon keenya durillee yennaa inni horii namarraa warasu walii handhuura wal gargaara walii hirphaa mana wal galcha warra amma diida jiru armaan durallee deengadda gisee isaan beelaani warri Harargee warri Booranaa jedhan kennine ammallee kennine ka manaan buqqa'e ka laan buqqa'e ka daa'imaa waliin bade waan qabnu maraanuu kennine gargaarra isinirraa saddadhaa isinirraa fudhanna isinillee biyya teenna san daarii lafa teenna maaf lufan. Deeggarsi dirqama aadaa kennattuu nama buqqa'e gargaaruun dirqama Harargee qofaa miti bakka adda addaatti ka buqqa'e hin deeggarra dhaamsi hangama kiyyaan qabu ammas borus Dr. Abiyyuu nama waan guddaa kaasan waan nu kaasuu qabnu kaasan sabni kamuu Oromoon hin buqqisu ammallee borullee nullee akka aadaa Oromootitti saba kamuu ammachoo qabnu nama keenya buqqeennee nama tokko tuquu hin qabnu. Oromoo yoo sabni biraa isa baasse loo walii handhuuraa waan qabu walii kennaa hirpha wal gadhaabaa ummata sani gadhaabna magaalaa badhoolleen qabna magaalaanillee gadhaabna gargaarsa dunyaatiinillee gadhaabna isiniin jenne hurbaata isan inni nyaatuunillee sallamnee ladda isin dhaabanna kallamuu ammoo ka addunyaa fi